Jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a kan hojjennu ajjaa cireedhaa fi akkamitti akka hojjennu ayinataa sadiidhaan isinitti agarsiisa. Akka argitanitti ija mukaa adda addaa itti naqneeti hojjenna. Garuu isa dura gara jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Egaa amma kan isinitti agarsiisu kan hin barbaadu ajjaa ayinataa lamatu jira. Kan gurguramu akka carraa ta'eeti mana koo lamaan iyyuu jiru. Kanaaf isinitti agarsiisa. Kun egaa ajjaa akka jirutti kan kakkaa'amedha. Inni egaa still cut jedhama afaan Ingiliziitiin. Isadha. Egaa inni yeroo fudhataa bishaachuudhaaf garuu isaanis hojjetamuu hin danda'ama. Rakkina hin qabu. Inni tokko immoo rolled oats jedhamudha. Isa maal godhu steamii godhu yookiin immoo hafuura bishaaniidhaan bisheessaniiti namatti gurguru. Egaa isa keessa tokko kan ta'e kuni old fashioned jedhama. Ayinataa tokkodha kuni. Egaa amma isan fayyadama. Ani isa nan bisheessa, bishaaniin nan bisheessa. Isaaniin hojjedha garaagarummaan isaa. Egaa inni kun wanta bishaatee fi dafee si'a bisheessinu dafee bishaata akka sila isiniin jedhetti hafuura bishaaniidhaan bisheessaniiru. Egaa amma isa tokko hojjechuudhaaf kan na barbaachisu ootsiisa kana ajjaa kana bisheessee kubbaayyaa 1/4 kaappii qabaa, blueberry qabaa, itittuu yookiin yoogartii qabaa. Kun immoo chia seedii aannaniin jiisee busheetanii. Akkasumas maple syrup qaba, akkasumas aannan qaba. Maple syrup barbaaddanii taanaan immoo aannaniin fayyadamuu hin dandeessu. Egaa amma maalan godhee ajjaa isaanitti naqee egaa ajjaa kana bishaanumatti naqee bishaanumaan nan bisheessee amma maalattan naqaa chia seedii kanaa egaa akka sila isiniin jedhetti fallaana shorbaa 3 aannan immoo baay'isee itti naqeetanii cuubee firiijii keessatti naqee firiijii keessan bushee amma erga bulee booddee fallaana shaayii 2 naqee amma immoo maalattan naqaa fallaana shorbaa 1 itittuu yookiin yoogart yookiin ittoo akka laqoda shawaatti amma immoo blueberry naqaa. Ittaansee immoo egaa maple syrup kana fakkaata. Egaa suuqii marraan bitee isaan fayyitanii taanaan immoo dammatti naqachuu dandeessu. Sirriitti waliin makaa. Isa booddee aannan itti naqeetanii dhiyeessuudha egaa bakka. Egaa ciree yookiin bultee gaarii hojjenneerraa isa tokko ayinataa tokko kana fakkaata. Egaa isiniif agarsiisu akkanatti tolutti jedhee burcuqqoo keessan naqaa. Chia seediin kuni akka talbaati. Baay'ee faayidaa guddaa qaba qaama keenyaa fi nyaachuun baay'ee gaariidha. Amma egaa burcuqqoo keessatti naqaa.
Egaa blueberry'n kun yeetiin afaan Oromootiin doqmaadhaan itti fakkaata. Egaa isa immoo ija mukaa makanaa doqmaa kanaa gararraa irrattis xinnoo ishee nan godhaa. Akkas dhiyeessuudhaaf akka miidhagu. Amma kana finneerraa isa lammaffaatti immoo deemna. Amma isa lammaffaa immoo maalan godhee muuzii walakkaa akkas murmuree akkasumas oats bisheessee itti naqeetanii inni brown'iin kun immoo daakuu kakawaadha. Kakawaa powder isa hot chocolate itti hojjetamu isadha. Isa fallaana shorbaa tokkottan godhee muuzii immoo walakkaan godhee amma immoo itittuu yookiin ittoo fallaana shorbaa tokkottan ittan godhee egaanii ayinataa itittuun fayyadame Greek yogurt jedhama. Isa argattanii gaariidha. Argattanii taanaanis sookee wanta argattanis godhachuu hin dandeessu. Egaa erga san godhee booddee aannan ittan naqee fallaana shaayii tokko immoo chia seed ittan naqee amma sirriitti waliin maka. Akkasumas maple syrup isa sila argitanii isattan naqee isa ammas hin feetanii taanaan dammatti naqachuu hin dandeessu. Uumaan barbaaddanii taanaanis akkasumas nyaatamuu hin danda'ama dirqama miti. Amma sirriitti waliin maka. Isas akkas burcuqqoo keessa naqeetanii xinnoo ishee immoo gararraa irratti muuzii hafee irraan ka'a akka miidhagu. Amma immoo sadaffaa hojjannaa. Egaa amma kana maalan godhee appilii tokko walakkaasaa isa kaarotiitti faqaffaqanii isaanii faqaffaqeetanii walakkaasaa isaan godhee akkasumas oats bishaatiin ittan naqee akkasumas talbaa kaamee daakamee fallaana shorbaa tokko ittan naqee itittuu yookiin ittoo fallaana shorbaa tokkottan naqee amma gaa qarafaattan naqaa daakuu qarafaattan naqaa amma fallaana shaayii walakkaa akkasumas dammattan naqaa. Egaa bakkaan ittiin jiraadhu ganna wanta ta'eef xinnoo ishee qabbanaa'eera. Dammichi akka furdachuu ta'eera. Xinnoo isheettan naqaagaa isa booddee sirriitti waliin maka. Aannan ittan naqaa.
xinnoo ishee dammi isaa xinnoo ishee akka furdachuu wanta ta'eef sirriitti waliin makuun narra jira. Dammichatu xinnoo ishee hin furdate yookiin itti qabbanaa'ennaan tole egaa amma maalan godhaa birciqoo keessan buusaa. Egaa gararraa irratti immoo almonds egaa sanyii ocholoniiti. Dirqama miti akkuma bareeduudhaafidha. Almond irraan kaa'a. Tole egaa hundumtuu dhumeeraa sadaniyyuu dhumaniiru. Amma egaa wal bukkee kaa'ee isinittiin agarsiisaa akka miidhaganii akkasumas immoo baay'ee mi'aawu hundumti isaanii kunuuti kana fakkaata akka argitanitti baay'ee mi'aawa. Egaa namni ajjaa jibbu jira jedhee hin yaadu. Egaa akkasittis qopheessamee nyaatamuu hin danda'a. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaa. Nama biraaf hin fayyada jettanii sheerii godhaa, sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laa garuutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Bye.